Tole, ashama harka fuune jirra jirtu qaqqaaliiwwan hordoftoota maatii yuutuubii yaadishii mararaa jedhu jalatti kan argamtan hundumti keessan nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha nagaadha miti ani nagaadha. Nagaa kottaansuudhaan egaa amma yoonaatti na hordofaa na jajjabeessaa kan jirtan galatoomaa fayyaa ta'aa isiniin jechuun jaalladha. Ittaansuudhaan guyyaadhaa viidiyoo gabaabduu tokko isiniif qooduuf jedheen jira. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti seenaa dhugaa tokko isinitti himuudhaaf jedha. Seenaa irraa baratamu, irraa hubatamu, maal keessa jirraa, nuti haala akkamii keessa jirraa, yookiis namni yeroo akkamii wal jaallata, yeroo akkamii wal barbaada, yeroo akkamii walii yaafata kan jedhudha. Seenaa mucayyoo biyya Ingilizii magaalaa London tokko seenaa dhugaan isiniif qabadhee dhufee jira. Maqaan mucayyootti kanaa Joysiin Vensiit jedhama. Umurii ishee waggaa 38 kan iskiriinii irratti argaa jirtan yookiis suuraa ishee piroofaayila koo irratti argaa jirtan jechuudha. Umuriin ishee waggaa 38dha. Akkasumas mucayyoon kun nama qobaa kireeffattee biyya Ingilizii magaalaa London keessa nama yeroodhaaf appaartamaa nama dhuunfaa kireeffattee jiraattu turte. Seenaan mucayyoo kanaa kan addunyaa ajaa'ibsiiseef seenaa waa irraa baratamu ta'ee argame. Mee maaltu mucayyoo kana mudate? Suuraa kana gaafa ilaaltan yaadatti kennuu dandeessu. Maaliif tokko suuraa nama fayyaa nama jiraatii fi akkasumas suuraa nama du'ee goggogee wal bukkee kaafamee waan jirudha jechuudha. Akkuma isin suuraa irraa hubattanii mucayyoon umuriin ishee waggaa 38 lammiin biyya Ingilizii kuni bara 2003 akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara 2003 mucayyoon kuni mana kireeffattee qofaa ishee mana keessa jiraatti turte. Mana kireeffattee keessa jiraattu keessatti qofaa galtii. Maatiin ishee biran jiranii, firri ishee biran jiranii, hiriyaan waliin hin jiru. Akka tasaa ta'ee mucayyoon kun waggaa dheeraadhaaf yookiis yeroo dheeraadhaaf mana warra irraa kireeffatte sana gatii kiraa waan hin laanneef, gatiin kiraa waan irra tureef, waggoota waan irra lakkaa'ameef warri mana mucayyittii kanatti kireeffatanii jiranii maal godhanii erga kiraa manaa kaffaltee waggaa 3 guutteetti kanaaf seera jala nuufa ooltu seeraan nuufa to'atamtu jedhanii qaama poolisiitiin mucayyoo kana seeraan qabsiisuudhaaf gaafa isaan naqanii akka isin suuraa ishee argitanii jirtan kanatti mucayyoon kana fakkaattu bareedduun waggaa 3f duutee akkasitti goggogdee teessoo irratti haftee argamte. Ilaalaa kun seenaa addunyaa ajaa'ibedha jechuudha. Waggaa 3 akkuma teessetti waggaa 3tti qaamni ishee goggogee reeffi ishee goggogee waggaa 3 qulqulluu otoo namni hin argini du'aan ishee teessoo irratti argame akkuma teessetti hafte jechuudha. Seenaa mucayyoo kanarraa waan dubbachuu barbaade kan seenaan ishee addunyaa ajaa'ibsiise biyya ajaa'ibsiise jechuudha. Namni tokko seenaan aadaa warra adii fi aadaa warra Itoophiyaa yookaas aadaan Oromoo gargar ta'ee utuu jiru yeroo ammaa kana keessatti namni yoo faayidaa walirraa argate qofa walitti adeema. Namni yoo faayidaa walirraa argate qofa wal barbaada. Baay'ee special yeroo ammaa kana itti himuu dandeenya. Namni hanga faayidaa walirraa hin argannetti hamma waliin gargaarretti eessa oolte, eessa bulte, maal keessa jirta jedhee wal gaafachuun nama aadaa booddeetti hafe ta'aa dhufeera jechuudha. Akkasumas namni ofitti amanamummaarraan kan ka'e qobaa jiraachuu filate lammii isaarraa daba'ee qobaa jiraachuu filate jechuudha. Mucayyoon kuni hamma isheen duutee waggaa 3f goggogdee reeffi ishee goggogee foon irraa dhume lafee duwwaan teessoo irratti argame kana keessatti warri manatti kireessan maal rakkatte maaltu ishee quunname jedhanii lubbuu isheef barbaachatu hin godhiini faayidaa dhuunfaa isaaniitiif mana kiraa keenya nuuf kennuu didde jedhanii qaama seeraa jala oolchuudhaaf yeroo isaan barbaacha dhaqanitti mucayyoon ragaan ishee mul'isu waggaa 3tti du'uudhaa fi nyaatota isheen firiijii keessa ol kaawwatte kanneen akka daakuu adda addaa ispaardii ta'anii nyaatonni sun immoo erga bitamanii waggaa 3 TV otuu ilaaltu isheen duutee waggaa 3dhaaf otuu hojjetu
gaafa warri manatti kireessan dhaqanii du'aan ishee argamu sana tiiviin waggaa 3f baname mana ishee keessa taa'uusaa arganii kan seenaa addunyaa godhanii BBC irratti kan isaan gabaasanidha jechuudha. Maal jechuuf annaqee gaafa teessanii yaaddanii numti baay'een keenya maatii keenyas ta'ee dhuunfaa keenya nu quunnamuu danda'a. Namoonni baay'een maatii keenya quban qabnu amma faayidaarraa argannu qofaattidha. Maal taanaan na jalaa baddee maaf naa bilbiluu diddee maaliif mana koo dhufuu diddee maaliifan bakkeetti si arguu dhabe jennee numtillee xiyyeeffannoo hin goonu jechuudha. Seenaa isheerraa kan baratanii namoonni ishee argan qaamaan akkasumas namoonni seenaa ishee dhagaan ishee booddee barnoota kana daddabarsuu danda'u. Garuu mucayyoon kun seenaa ajaa'ibaa irratti raawwatame namni waggaa 3f miti torbee 3 keessatti iyyuu du'aan namaaf foolii godhachuu danda'a. Waa baay'eetu jira jechuudha. Namoonni manatti kireessan sunillee waggaa 3f akkamitti mana keenya jedhanii utuu deemanii hin gaafatini walgatuu namarraan kan ka'e namaaf iddoo kennuu dadhabuurraan kan ka'e faayidaa garas nama dabarsuu dadhabuurraan kan ka'e nama faayidaa garana godhanii faayidaa iddoo guddaatti kennuudhaan bu'aa namarraa argamu caalchifachuudhaan yeroo itti nama asii gadi ilaalan keessa jirra. Yeroon kunillee faashinii ta'ee jira amma jechuudha. Bakka namni tokko mana keessa qofaa jiraachuun namarraa adda bahee qofummaatti hambara qofaa koo ofan danda'a jechuunis jira. Darbees nama wajjin nyaatanii wajjin dhugan tokko gaafa faayidaadhaan ala ta'ullee namoonni ollaasaas ta'ee maatiin isaa hiriyoonni isaa nama sana darajaa keessaa yookiis immoo ilaalcha namummaa keessaa yeroon baasan jira. Obboloota koo maal siniin jechuun barbaade faayidaa qofaadhaaf wal barbaadu. Isheen nan gargaarre ani isheen gargaaru isheen na waliin hin taane isheen bu'aa naaf hin buufne ani immoo isheedhaaf bu'aa hin buusu jechuurraan kan ka'e kuni nama baay'ee quunnama jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti kan baratamu isa kanadha. Ulfaadha fayyaa ta'a. Amma yoonaatti waan na dhaggeeffattaniif isiniin jedha. Galatoomaa sinan jaalladha sinan kabajaa guyyaa gaarii qabaadhaa irraa barattaniitu jedheen abdadhaa barnoota dabarseera jedheen abdadhaa.